kitaaba tajriidaati. Afaan Arabaatiin barreeffama. Amma durallee kan nuti beeknu kitaabni afaan Arabaatiin qara'ama. Hiikni isaa immoo akkasitti kunoo afaan Oromootiin jira. Ati namni qaraatee Qur'aanaa beektu Arabiffa dubbisuu dandeessu. Asumaan Arabiffa ni dubbifta. Hiikni isaa immoo afaan Oromootiin jira. Siigalee karaa gabaabaa, karaa salphaa, dadhabbii tokko malee Qur'aana kitaaba kanarraa beekumsa adda addaa, seenaa adda addaa waa hedduu barachuu dandeessu jechuudha. Asirraa kaasnee fakkeenyaaf waan tokko isiniif dubbisuu illee dandeenya. Asumatti inni dubbisee waan ta'e wayinuu qabe. Kanuma Sammaati Arabiin kun harkaa baduudha baarayyaa jiran. Fakkeenya waan tokko isiniif dubbisa asirratti. Faman ahabbu minkum an yutayyiba bizaalika falyaqul jedha. Hiikni isaa afaan Oromooti. Namni kanaan bareeda dalaguu barbaade haa hojjetu jedha. Waman ahabbu minkum an yakuuna alaa haddihi. Namni carraa isaa keessa taahuu barbaade jedha. Kun akkasitti afaan Oromoo namni martuu ni dubbisa. Fakkeenyaaf Arabii kana dubbisuu immoo namni Qur'aana qara'ee jiru ni dubbisa. Sirriitti jechuudha. Namoonni keenya keessattuu shamarran carraa biyya Arabaa jiraachuu qabdan Qur'aana bartanii afaan Arabaa dubbisuu, barreessuu hedduun keessan beektu. Karaa gabaabaa waan kana argachuu dandeessu. Biyya Saawudiittis kan jirtanu isin biraan ni geenya. Kitaabni kun fuula meeqa qaba? Walumaan ilaalla. Guddaa. Fuula 824 irratti dhaabbata. Amma isin kan isin barbaadan yoo ta'e kitaaba kana na barbaachisaa. Waan baratuu nan barbaada. Waa'ee diinii kootii na rakkisee jira. Ilmaan kiyyallee ilmaan argachuuf deemu nan barsiifadha. Ofii kootiillee barachuun barbaada. Kan jettanu kitaabni kun bakka isin jirtanutti isin qaqqabuu danda'a. Kan immoo carraa biyya isin jirtanu tokko kan isin biraan gahuu dadhabnu yoo jiraate asii bitattanii magaalaa Jimmarraa maatii keessan, obbolaa keessan nu dubbisee nuraa fudhachuu danda'a. Karaa gabaabaa jechuudha. Qarshiin kun kitaabni kun qarshii Itoophiyaa 330 qofa jechuudha. Waan biraayyuu ni binna, qarshiin ni ba'a, shiishaa adda addaa waan hin taanetti balleessaa jirra. Suudiitti garuu inshaallah ni ergina. Warri Suudii ni ergina, ni dubbanna warra achi keessaatiin. Namoonni Suudii jirtan kitaaba kana ni barbaaddu yoo ta'e gama riyaalaatti meeqa warri jettanu birri Itoophiyaa 330 riyaala 200 hin ga'u. Riyaala 100 fi wayi. Dhibbi bara kuma maal taatan? Dhibbi kuma. Yaa 3,000 jedhaa jirtan si'aa jira. Yaani birri 300 jettee akkuma 3 si'aa jiru. Birri 20 hin ga'u. Birri 17 wayi. Riyaala 17 jechuun riyaala 17 kana bitatta jechuun wallaahi niimaadha jechuudha. Amma an kitaaba kana amman sila argetti dubbisee waa hedduun irraa baradhee nan gammadee kitaaba kana dirqama argachuun qaba. Yoon hin argannellee wallolla jedheeraa nan sheeka kanaanii akka wallolle abdiin qaba. Hin argannaa kitaaba kana aboommanni kuni. Kanaaf warri naannawa magaalaa Jimmaa jirtan kitaabni kun yeroo dhiyoo keessatti ni dhufa. Asuma jirraa argachuu dandeessu. Mana kitaaba Ustaad Gaalii Abbaaboor. Gaalii nama biraatiin. Gaalii Abbaaboor. Akkasii rakkoon qabu. Hin sirreessina. Warri immoo Suudii jirtanu immoo nu dubbiftu an kitaaba kana nan barbaada. Ofii koo immoo qara'uu hin danda'u. Yoo jettan nama qara'uu nan bitaa. Biyya keessallee miskiinni hedduu jirti. Kan qaraatee jirtu. Ittiin ayyee. Tokkoffaa kitaaba meeqatu qophaa'ee waan akkasii soo jette. Nin jedha ittan dhufa. Irra baay'ee yeroo ammaa wanni mul'atu uummanni keenya biyya keessa jiru iyyeeyyiidha. Garuu waa dubbisuu hin danda'a, dubbachuu hin danda'a. Birruma 300 amma nu qoosaa seenu kana warra hin qabnetu jira. Warra kanaaf bituunis waa tokko. Amma fakkeenyaaf sheekas ta'uunis ta'u dubbistanii
Rabbiif jecha kitaaba kana abbaa kudhanis haa ta'u biteen nama hin qabne raabsaa yoo jettan waan bareedaa. Asiif immoo kitaaba isa kana naannoo firee 1,000 sitti ergeensi bira ka'a. Isa kana. Gatiin isaas hedduu xiqqaadha. Faayidaan isaa ati Oromiffaan dubbiste miti? Naan dubbisa. Osoo ati Arabiffa dubbisuu hin dandeessu ta'e Arabiffa dubbisuu si barsiisa. Hawaasa naannoo keessanii akka dhaqqabsiiftuuf siif galee aliifii miti kun aliif jedhee jalatti barreessi. Baadha miti kun baa jedhee jalatti barreessi. Taadha miti kun saadha miti isaa jedhee jalatti barreessi. Marsaa kanarratti akkasitti barreesse marsaatti aanu keessatti as laal marsaatti aanu afaan Oromootiin jalatti hin barreessine maaliif yoo asitti barteetta ta'e asitti afaan Oromootiin jala barreessuu hin barbaachisu. Yoo asi kana barte ta'e marsaa sadaffaa gadii ol barreessi. Asitti barteetta yoo ta'e immoo asitti gadii kana dubbisi jedha qubee sirrii saddabaafatu. Yoo kana barteetta ta'e immoo isatti aanu wal keessa barreessi. Isatti aanu qubee dubbachiisota afaan Arabaa. Baan akkamitti haa isa jedhu isa ibsuun warra afaan Oromoo dubbisuu bifa salphaan aliif baratee quraana dubbisuu danda'u kan gargaaru. Namni baay'een afaan Oromoo ni beeka. Afaanii Arabaa immoo hin beeku. Aliif jechuun aboomaa ijoo uummanni keenya kuni. Akkuma kiyya si aarsan. Ani immoo naaru. Aliif jechuun akkamii afaan Arabaatiin warra jedhuu fi kunoo amma asirratti aliif ulee kana. Afaan Oromootiin immoo akka isiniif galuuf kunoo aliif. Baanillee akkas. Namoonni afaan Arabaa dubbisuun isin dhibeef Qur'aana qara'uun isin dhibe karaa salphaa asirraa argattu jechuudha. Amma namni tokko qubee afaan Oromoo jecha afaan Oromootiin waan tokko ijaaruuf keeyyata tokko uumuuf jecha tokko qindeessuuf maal barataa? Aadhaa ka'ee qubee ammazaa qofa barata jechuudha. Afaan Arabaa dubbisuufis amma ati asii aliifii kanaa hanga yaa barattee jennaan gaaraa gad aliif laam bismillah itti qara'uu dandeessa. Karaa salphaan Qur'aanni juuziin 30 isaa keessa jira. Aliifii hanga yaa qofaan ijaarame. Akkuma qubeen afaan Oromoo aadhaa hanga zaatti waan kitaabni meeqa ittiin barreeffamu wanti ittiin barreeffamu akkasi. Uummata keenya nan barreesse nan cinqinaati. Kanaaf aliif asitti jira. Baanillee afaan Oromootiin jira. Taan akkasii ammayyaatti. Fakkeenyaaf ati aliif jechuun akkami? Arabiffaan sitti agarsiisa. Arabiffaan dandeessu yoo ta'e immoo Oromiffaan kunoo jedha jira. Isa kana akkasitti barachuu dandeessu numa bira jira. Irra baay'een immoo wanni gochuu dandeessan kitaaba kana ofii keessanii isin bira gahuu kan dadhabus yoo ta'e biyyoota adda addaa jirtanuu hawaasuma rakkataan jira. Sheekotiin keenya jiru kan danda'anii waan bitanne kan qara'uu danda'anu ijoolleen qaqqaraatee jireenya barachuullee dadhabdee jijjirtu jirti. Akkasiin kanarraa karaa salphaa barattuuf bituu fi danda'uudha qabdu. Rabbiin isin gargaaru. Inshaallah warri Suudii jirtanuu na dubbistu karaa keessaatiin kitaaba ammana nan barbaada. Yoo jettan firee 50 birrii 1000 fireen 100 birrii 2000 fireen 50 meeqa birrii 1000 kitaabni xiqqaan kun kan Qur'aana nama barsiisu afaan Oromootiif afaan Arabaatiin aliifii baasee jiru hundisaa kitaabni kumni tokko kitaabni 50 birrii 1000 Itoophiyaa birrii 1000 immoo kitaaba kana bittee dhalootaaf raabsita taanaan waan qaldeessitti fakkaatu namoonni hedduun barachuu danda'a. Isa kanallee tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 330 jechuun riyaala Saawudii birrii 17. Warri Kuweetiin Bahreeniin biyya adda addaa jirtanuu yeroodhaaf tarii yoo haalli bijate isin ni qaqqabsiifna hanga dandeenye. Dubaay dhaqqabaatu jira. Dubaay ni qaqqaba. Riwaayaa kana Inshaallah Suudii nan qaqqabsiisa immoo yoo Rabbiin jedhe hin qaqqabsiifna wal ijaartanii fakkeenyaaf anuma biratti ijaartan Suudiidha. Inshaallah booda barreessa amma dhiisaati. An Suudiin jira kitaaba isa xiqqaa yookiin nan barbaada yookiin isa guddaan amma na barbaada jettanii nu dubbiftanii isaanii wajjin walii gallee abbaa kitaabaa kana wajjin goonamee kitaaba kana karaa salphaadhaan akka hawaasaaf galutti gara afaan Oromootti jijjiiruu kanaaf barreessuu kana maaltu isin kakaase? Jalqaba kitaabichi maal jedhama? Awwalan kitaabni hiikama kitaabni barreesse kitaaba 25 kitaaba 25 kitaaba 25 keessaa kitaabni hedduu itti namni nama bira ga'uu isaa gammadu dhugaa dubbachuuf kitaaba kana. Maaliif beeku? Namni afaan Oromoo mana barumsaa tokkotti nama 1000 barata yoo ta'e osoo lakkaawwan yoo baay'ate biyya Islaamaa yoo ta'e namni 20 muraasa ta'e jira. Akka Jimmaatti hin beeku garuu kan naannoo hedduutti baadiyyaa hedduutti yeroo akkas
barsiisaan mana barumsaa tokko keessaa namni 20 muslima yoo ta'e namni quraan fixee jiru yoo baay'isne nama 10 walakkaan ga'u. Kanaaf kitaabni kun akka namni qubee afaan arabaa baratee hamleen isaa cimatee hatattamaadhaan fedhii quraanii godhatu dhibbaan dhibbatti inni kun kophaan hin dubbisiisaa tun taane qubee gaafa shakkuu jalqabu namni waswaasame ofiiyyuu quraanii murata. Kanaaf kitaabni kun hawaasa ga'uun isaa na gammachiisa. Kitaaboleen kan dura barreeffame Buluughal Maraam ni jira guutuun ni jira tarii sheekh bira jiru Buluughal Maraam guutuun ni jira. Kitaabni tokko kitaaba 9 of keessaa qabu siifan erga suuraa isaa booda agar wanni jedhama gargaaraa barattootaa jedhama. kitaaba 9 inni of keessaa qabu immoo maal beekta? قواعد الأربع أصول كشف الشبهات كتاب التوحيد نواقض الإسلام الأربعون النووية أحكام الحيض والنفاس متن سفينة النجاة متن سفينة الصلاة أفعال عربات أفعال رموتي هيك كمان كتاب سجل في ساق بقتين سابر الباب سجل تنا توبيا كتاب سجل في ساق باتي ونيس نجرا متنسان لما متنسان سدفان سا فرمان بودا با كبلوغا مو متنسان لما سار متنسان سدفان سا تربان لما بودا كان جاهزة إن شاء الله تعالى sun ka buluga sun dibba lama shantama gatiinsa maxxansaa tokkoffaaf lammaffaan dhibba sadi ture amma dafmi ture gaafa san furdaa ture furdina isaa san qannasnee jirra bifa kanaan baafne bifa dheeraa kanaan jechuudha fi insha Allah hawaasni tokko namni akkuma akka yaadaami kitaaba rabbii gurguratanii waraqaa kana maaltu dhaatti namaa godhee namaa baasame kana fakkeenyaaf hin jiru kana manni kitaaba waraqamatti kennitee kitaabumatti kennitee kana akkanumaan tola namaan baasan kitaaba rabbii gurguruu jechuu osoo hin taane dubbichi cimtu amma quraanni si gurgurama maaliif beektu waraqaa san namni faayidaa kitaabaa beekuuf hin beekne walqixa miti har'a barsiisaadha moo maal jedhamu mucaa wayii 500 rakasaa jee akka hojjetamee jirutti kanaaf insha Allah nama irraa fayyadamu rabbiin nu haa godhu ummatni kitaabaatu yeroo kanatti guddatee jira. hawaasni keenya suuratee akka kun maxxansaa jalqabaati maxxansaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa akka dandeenyee maxxansinee hawaasa dhaqqabsiifnu kitaaba kana fudhachuudhaan akka gurguddii guddaan irraa qabaatilleen na keessummachiistee waa'ee kanarraa na haasofsiisuu keetiif galatoomisin jecha insha Allah hawaasni kan keessa jala jiru kana hanga namni takka firee dhibba namni takka firee dhibba yoo bite nama 10tu firee 10 sirraa bitaa firee hawaasa dhaqqabsiisuu keetiif gatimaan ani hawaasa dhaqqabsiisuu jechuudha biruma 20 hawaasa dhaqqabsiistaa firee 10 takka sibiraan kaawaa kana insha Allah kabiyya alaa kana garuu hedduu osoo kasoodii kana fa'aa waadaa ishee nu dhabde insha Allah yoo darbe waan mudateetiin biyya Saudi Arabiyaa kana xiqqoo tokko yeroo hedduu haalli mudatu achis yoo gahe kitaaba xiqqaa kana namni mashwara fudhachuutti dhiira rakkachuu mala ta Dubaay ammoo ofiif hin deema ofii kee deemta ta Saudi tana waadaa ishee booda waadaa diignee osoo wanti jechuu dhabne guddoo achuma haalli jennaan ni goona yoo dandeenya ni goona insha Allah immoo ni dandeenya akkas jennaa amma achitti maxxansiisuu yaalla achitti akkana yaalla amma ishee Jamaal Baddeessaa fa'aan saahibaa isaan fa'arraan deemnee achitti maxxansiifnee achitti akka hawaasa dhaqqabsiisan godhuudhaaf ni yaalla insha Allah yoo ni danda'ama ta'e asii deemee hedduu hawaasa keenya hangana waliin gahee xiqqoo takana yeroo Suudii kana beeku malee ani bitaanatti Suudiin kun wallahi dhuguma ba'amri isaa shartii isaanii jabaawan amma Dubaayin deemee jedhe borganama keetiin deema achitti akka akkam barbaade deemeen deebi'a Saudii shartiin ishii yoom akka dhufte jidda malee biyya deemtu hin qabdu kanaaf shartiin isaanii bitaa namatti godhee jira kanaan wal qabatee kana fakkaataan sin jedha galatoom ayyee insha Allah yaada qabda sika maqaa keessan irraa ka'aati Bismillahirrahmanirrahim sagaleetti qol fuudhaa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam wa ala maqaan koo Zuraara Sammaanii jedhama ishee Muhammad Sabaa Sheekh Sa'idiin baga nagaan gara Jimmaa dhuftan isaaniin jenna amma akkuma nuun jedhaa turanii kitaabni kun warri qaraatan hin beektu amma ni nama rakkisus ni beektanii kitaaba keessattuu sahiha Bukaarii gabaafame kitaabni kun kana yeroon akka hin dhumnee fi gaggabaabsanii bira dabarfatanii kitaabni kun baay'ee kitaaba barbaachisaadha kitaaba sahiha qofa aljaami'u sahih muktasarul jaami'u sahih jedhama ofii isaatiifu kanaaf hawaasni ergaan kun isin bira dhaqqabe hundi keessaniyyuu bitattanii yeroo dubbistanii ajaa'iba wanni nama dhibu biyya keenya kana keessatti
islaamummaan Madiina dura biyya keenya seenee garuu afaan addunyaa kanaa hunda yoo fudhattani kitaaba qur'aanarraa jalqabee kitaabonni sunanaa hundi isaanii afaan chaayinaatiin jira, ingiliffaan jira, afaan biraatiin jira. Biyya keenya kana immoo jiru. Innumti waajiba salaata guyyaa guyyaan sagannu afaanii keenyaan barbaadnee hin argannu. Reefuma dhaloonni nama dhufan kun qopheessaaran malee. Kanaaf namoonni akkanaa kun jajjabeeffamuudha qabaatu. Kana jajjabeessuun ammoo waan biraa gochuu osoo hin taane kitaaba kana bittanii dubbisuudha, nama dubbisuuf kennuudha. Kanaaf sheeka keenyaan ammas rabbi isiniif dabaluu itti jabaadhaa hojii keessanii jennaani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa biraa qabannee inshaallah kan yeroo qabnu yoo ta'e walitti deebina. Kitaaba kana namoonni barbaaddanu fakkeenyaaf namaa bituufis haa ta'u ofiifis bitachuu haa ta'u karaa peejii kiyyaa Sigimoo Shawuu kanallee inbox barreessaati. Karaa feesbuukii normaalii kiyyaa Abdii Oromoolle yoo barreessitan waliin jirra. Akkaataa itti waliif erginu inshaallah obboleessi keenya gama Dubaayii ni deema. Guyyaa inni Dubaayii deemu beeksisan goona nuti illee warri Dubaayii jirtan akkasin itti argattan haala isiniif mijeessina. Warri immoo Suudii kun warra Suudii jiran dubbisee kitaabni kun achi gahuu ka danda'u yoo ta'e isiniif finna. Isin immoo warri achi jirtan tarii fedhii qabdu yoo ta'e warri viidiyoo kanas achillee dhaggeeffattan riyaala lama guutu. Qarshii 20 guutu riyaala lama salphaadha. Kan waan jiru waliin haasofna inshaallah keessaan wal dubbifna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.